Asham daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo akkam nagaa fayyaa jirtu arras qophii gabaa keenya akkuma itti fufetti jira jalqaba koorsii haala dura hojjenne irratti waa'ee meanings of depreciation, cause of depreciation, factoring, computing depreciation and kanneen akkanaa kana laallee turree dabarsine arramoo depreciation method irratti kan xiyyeeffannu ta'a. Tooftaalee depreciation kun qabu kan laallu ta'a jechuudha. Depreciation is computed using one of the following different methods. Depreciation kun jechuudha haalota ittiin fayyadamnu keessaa haala sadii kan qabu ta'a jechuudha. Haala sadiin armaan gaditti arginu kanaan kan shalagamuudha yookaan kan itti fayyadamnuudha jechuudha malawwan sadiin kana. The first straight line methods. Units of activity method, declining balance method. Kanaafi kanneen garagaraatu jira jechuudha. Isaan sadiin kanarratti kan xiyyeeffannu ta'a jechuudha nuti. Isa kana tokko tokkoon haa ilaallume. Firstly, straight lines. Each method is acceptable under IFRS management. Select the methods it believed to appropriate. Tokkoon mala IFRS jalatti fudhatama kan qabanidha. Isaan sadiin kun jechuudha. Hoggansi kan filatu malawwan kan sirrii ta'uu isaa itti amanuudha jechuudha. Isaan sadiin armaa olitti arginu kana jechuudha. Once a company choose methods, it should apply it consistently over the useful life of the assets. Consistency enhance the comparatively of financial statements. Akkuma jenne inni kun malaawwan barbaachisaa namni ittiin fayyadamu keessaa umrii faayidaa qabeenyicha irratti wal simatuun kan hojjetu yookaan kan faayidaa qabanidha jechuudha. Isaan sadiin kun jechuudha. Depreciations affect the statements of financial position through accumulated depreciation and income statement through depreciations expenses. Depreciation kanarratti jechuudha. Gatii waan gabbuusan kanarratti ibsa haala faayinaansii irratti dhiibbaa karaa kuufama depreciationii fi ibsa galii karaa baasii hir'inaan agarsiisu irratti kan nuuf meetodii agarsiisudha jechuudha. Malaawwan sadiin armaan olitti arginu kana jechuudha. Okay, mee isaan sadiin kana takka takkanaa ilaallu. Firstly, straight line methods. Straight line methods. It is a company expenses the same amount of depreciations for each year of the asset useful lives. Straight line jechuun dhaabbilee baasii wal fakkaatu kan waggaa tokkoon qabeenyi san faayidaa qabuuf gatii hir'isuu isaatii fi faayidaa qabaachuu isaa kan ittiin wal madaalchifnudha jechuudha. Dhaabbilee baasiitiin jechuudha. Dhaabbiin kaampaanii tokko baasiiwwan wal fakkaatu kan waggaan baasu kan itti ilaaluudha jechuudha. That is measured solely by passage of times. Inni straight line kun yeroon darbuu qofa madaalame jechuudha. Wanta yeroon darbeen erga darbeen qofa kan madaaluudha jechuudha. To compute depreciation expenses under the straight line methods, company need to determine depreciable costs. Depreciation kanarra shalaguuf bu'uura mala sarara qajeelaa yookaan mala straight lineetiin dhaabbileen gochuu qabu jechuudha. Kaampaaniin tokko yeroo hojjetu mala straight lineetiin yoo kan hojjetu ta'e mala saniin yoo kan fayyadamu ta'e isa san haala saniin depreciate goota jechuudha. Yoo unit of activity methodin fayyadame ta'es akkasumatti isaan sadeen keessaa tokkoon kan ittiin fayyadamu ta'uu qaba jechuudha. Depreciable cost is cost of asset less its residual value. Inni kun baasii hir'ifamuu danda'u jechuun yookaan depreciable jechuun depreciable cost jechuun baasii qabeenya sanirraa hir'isuun isaa gatii hafesan jechuudha. Gatii irraa hir'isnee gatii hafesan residual value jennaan jechuudha. Gatii akkuma using life in fayyadamuun hir'isu san residual value jennaanii jechuudha. Depreciable cost jechuun. Inni biraa straight line methodin kun tooftaalee isa asii gadi kana qaba jechuudha. Ammas tooftaalee isaan sadiin asii gaditti arginu kana. Okay, firstly, the depreciation expenses is the same each years.
Depreciationiin yeroo baasiin baafamu baasiin straight line irratti yeroo hunda wal fakkaataa ta'a jechuudha. Waggaa waggaadhaan maallaqni hir'ifamaa dhufu depreciate ta'aa dhufu straight line methodii keessatti the same amount ta'a jechuudha. Fakkeenyaan kan ilaallu ta'a. The second is as accumulated depreciation increase uniformly. Accumulated depreciationiinis akkasuma dabalaa dhufa jechuudha. Wal fakkaataadha. Wal fakkeenyaan dabalaa kan dhufu ta'a jechuudha. Straight line methodii keessatti jechuudha. Inni dhuma the carrying book value or decrease uniformly until it reach the estimated residual value. Akkasuma book value keenyas decrease ta'a jechuudha. Faallaa accumulated depreciation ta'a jechuudha. Yeroo kana uniformly decrease ta'a dhufa jechuudha. Book value keenya estimate residual value yeroo tilmaamnu jechuudha. Residual value keenya irratti straight linein haalota sadiin kanaan kan methodii kanaan kan ittiin estimate ta'udha jechuudha. Mee fakkeenya isaatiin estimate isaan sadiin kan akkamitti akka hidamu, akkamitti akka hir'ifamu, akkasuma akkamitti akka amountiin isaa waggaa waggaadhaan wal fakkaataa akka ta'u, baatii baatiinis yeroo ta'u wal fakkaataa akkamitti akka ta'u kan ilaallu ta'a jechuudha. Okay, examples. Assume a delivery truck has cost of 13,000, a residual value of 1,000, and the estimated useful life of 5 years. The annual computations of depreciation expense will be as follows. Trackii tokko hangatiin isaa kudha sadii tahee residual value isaa immoo kumaan kan gad bu'aa dhufu. Residual value isaa kan kumaan gad bu'aa dhufu. An estimate useful life of 5 years. Hammi inni fayyaduudhaaf deemu jechuudha. Tilmaamaan yeroo ilaallu kan waggaa 5 useful life qabu ta'a jechuudha. Yeroo kana akkamitti akka straight lineidhaan akkamitti akka hojjennu formula asii gadii kanaan hojjechuun qabna jechuudha. A straight line depreciation per year equals to cost minus residual value over useful life in years. Formulaan isuma ifatee kanaani kan example kanaan hojjennu ta'a jechuudha. Straight line depreciable per year isa kanatti haa deebinu. Kudha sadeen kostii keenya akkuma formulaatti irra kaayyannee akkasuma residual value irraa hir'isna. Yeroo kana kudha lama nu dhufa over useful life in year 5 years qabna asirratti. Kanaaf yeroo kana walirraa hir'u jechuudha. Kudha lama hiruu 5 yeroo goonu 2,400 nuuf dhufa jechuudha. Waggaa waggaadhaan 2,400 hir'isaa dhufa jechuudha. Tracking kun yoo wagga useful life in isaa waggaa 4ffatti kan dabalu ta'e 2,400 hir'isa. Yeroo ammas waggaa 3 hafiif yeroo kan jedhamu ta'e 2,400 hir'isa haga zeerootti haga salvage value ta'utti. Salvage value akkuma jenne wanti san gatii dhabee akkuma tilmaamaatti kan kennamu yeroo ta'u hanga zeeroo ta'utti kan deemu ta'a jechuudha. Isa kana amma waggaa waggaadhaan 2,400 ofirraa hir'isaa dhufaa jechuudha. Tracking birrii 13,000 ta'u kun jechuudha. Okay, teebilii kanarratti isaa ilaallu. Firstly is the years or 5 years useful life kan qabnu ta'a. Akkasuma depreciable cost and depreciation rates. Depreciable costing keenya 13,000 ta'a jechuudha. Kan waggaa hundaati irrattu costing keenya waan 13,000 irraa eegaluuf waan ta'eef jechuudha. Depreciation rate kan akkatti arganne immoo straight line depreciation per year asitti arganne kana 2,400 13,000 yoo kan hir'u ta'u 0.2 kan nuuf dhufu ta'a jechuudha. 0.2 jechuun percentage rateidhaan 20 nuuf dhufa jechuudha. Isaan hunda waggaa waggaan isaanii percentaa 20 kan irraa allocate argatanii jechuudha. Akkasuma annual depreciation costs. Annual depreciation cost jechuun characteristic of straight line keessaa isa tokkodha. Kanuma akka dabarsinetti the same amount of the year kan jenne annual depreciation cost kana jechuudha. Yoo asirratti kan laaltu taate 2,400 waggaa 5 hundi 2,400 hir'isaa dhufa jechuudha. Wanti waggaa waggaan 13,000 jechuudha. Hir'isaa dhufu jechuudha. Tracking kun makiinaa konkolaataan kun 13,000 irraa
waggaa jalqabaatti 2,400 gad hir'isa. Waggaa lama yeroo ga'us 2,400 hir'isa. Waggaa sadaffaa irratti 2,400 hir'isa. Waggaa shanaffaa irrattis 2,400 hir'isa jechuudha. Waliigala 13,000 asirratti waggaa shanan keessatti kan dismiss godhee xumuru ta'a jechuudha. Annual depreciation costiin isaa the same amount of the year ta'a jechuudha. Characteristic of straight line akka dabarsine dubbanne kanatti annual depreciation the same amount of the year ta'a jechuudha. Inni itti aan end of the years are accumulated in the book values. Accumulated depreciation jechuunis it is increasingly uniformly inni jira. Accumulated depreciation kan dabalaa deemudha jechuudha. Akkuma waggaan dabalaa deemuun innis dabalaa deemaa jechuudha. Isa kana formulaan itti argachuu dandeenyu jechuudha. 12 baay'isuu annual depreciation multiply by the years 2,400 baay'isuu waggaa tokkoffaa 2,400 dhufa 2,400 baay'isuu waggaa lammaffaa 4,800 2,400 baay'isuu waggaa sadaffaa 7,200 nuuf kanna 2,400 baay'isuu waggaa arfaffaattis akkasuma 9,600 akkasuma waggaa shanaffaa irrattis 2,400 yoo han baay'isnu ta'e 12,000 nuuf kenna jechuudha. Accumulated depreciation uniformly increased dhufa jechuudha. It is the second of characteristics of straight lines. Inni itti aanu book values. Book value jechuun inni kunis characteristic of straight line keessatti it is decreasingly uniformly waggaa waggaadhaanis decreasingly ta'a jechuudha. Wal fakkeenyaan gadi hir'isaa dhufa jechuudha. Inni isa kana argachuudhaaf inni formulaan nu barbaachisu depreciation cost minus accumulated depreciation is the answers of book values are, or the formulas of book value are depreciation cost minus accumulated cost. Formula is depreciation cost minus accumulated cost. 13,000 hir'isu 2,400 2,400 dhufa. Akkasuma waggaa lammaffaa 13,000 hir'isu 4,800 8,200 nuuf kenna. Akkasuma waggaa sadaffaa 13,000 hir'isu 7,200 5,800 nuuf kenna. Akkasuma hojjechaa waggaa shanaffaa irrattis 13,000 hir'isu 12,000 yookaan ilaalute 1,000 nuuf kenna jechuudha. Asirratti residual value keenya wal fakkaatee jechuudha. Residual value keenya estimated useful life isaa waggaa shanitti 1,000 hir'isaa jenne jechuudha. Kanaaf book value keenya yoo ilaalute waggaa shanaffaa dhumaatti 1,000 nuuf kenna jechuudha. Asirratti deebisaan keenya kan wal fakkaatu ta'a jechuudha. Accumulated depreciation akkasuma book value fi annual depreciation costing it is feature or characteristic of straight lines keessatti kan ramadamanidha jechuudha. Therefore, if the asset had been acquired during the years on April 1, it would have been in use for only 9 months or 9/12 of a years. Yoonif qabeenyi keenya kun waggaa waggaadhaan acquired yoo hangoonu taane fakkeenyaaf April 1 irratti kan depreciation keenya kan ilaallu yoo han ta'u ta'e April 1 irratti jechuudha. Yoo kan ilaallu ta'e qabeenyi sun jechuudha waggaa keessatti kan argame yoo ta'e baatiiwwan 9ffaa irratti baatiiwwan 9 qofa fayyadamuu isaa asirratti kan ilaallu ta'a jechuudha. Only baatiiwwan 9 fayyadamu. Maaliif baatii 9 kan jenne ta'e April akka faranjootaatti akka Girigoorisaanitti April jechuun waggaa keessaa kan baatii 4ffaatti argamu jechuudha. Baatii 4ffaarraa yoo kan eegallu ta'e depreciable cost kan ilaaluudhaaf baatii 9 kan ittiin depreciable garsiisuu qabnu ta'a jechuudha. Baatii 9tu nuuf hafe jechuudha. Baatii 4ffaarraa waan eegalleef April 1 irraa kan eegalle waan ta'eef jechuudha. Then depreciable expenses for the 9 months would be accumulated as follows. Depreciables on December 31 equals to asitti 12 baay'isuu percentage 20 multiply by 9/12 yeroo kan dhufu ta'u 1,800 nuuf dhufa jechuudha. Baatii 9 depreciable kana baasuuf deemne baatii 9 baatii 4ffaa irraa gurguruudhaaf yoo kan eegallu ta'e waan baatii 9 kana
hangam takka depreciabiliin bahuu qaba. Depreciabiliin waggaadhaa 2,400 jennee asirratti akka dalagnetti straight line depreciable per year 2,400 ti. Kun ammoo depreciabilii baatii sagaliif depreciabilii meeqatu nu gahaa yoo jennee kan laallu ta'e akkamitti kan isaaf nu ta'a jechuudha. Depreciables on December 31 equals to cost multiplied by depreciable rate multiplied by 9/12 jechuun monthly over 12 equals to 1,800 ta'a jechuudha. 1,800 baatiiwwan sagalan kana keessatti depreciabiliin tiraakii keenya irratti kan mudatu ta'a jechuudha. Yoo kan waggaa guutuu ta'e immoo 2,400 waggaadhaan kan depreciabilii agarsiisu ta'a jechuudha. On straight line jechuun haala kanaan example isaanis kan hojjechuu danda'amudha jechuudha. Isa biraatti yoo kan dabalu ta'e fakkeenya haala salphaadhaan akka isiniif laaffatuuf depreciable method straight line kan laallu haa ta'u asseetiin keenya asseet costiin qabeenyi gatiin baasiin isaa baasu 100 yoo ta'e salvage value isaa 10 yoo ta'e useful life or 4 years yoo kan qabu ta'e isaan sadeen kana calculate godhuu qabna jechuudha dirqama. Depreciation expenses barbaadu qabna, accumulate depreciation barbaadu qabna, akkasuma book values barbaadu qabna jechuudha. On straight line methods tooftaa straight line kana irratti jechuudha. Okay, takka takkaan haa ilaallume. Isa kana formulaan kennamni keenya nuuf kenname as olitti arginu kana annual depreciation expenses equals to cost minus salvage value over estimated useful life jechuudha. Akkuma jalqaba formulaa dura jalqaba hojjenne jechuudha. Costiin keenya 100 hir'isu salvage value keenya 10 90 ta'a 94 yoo kan hir'u ta'u 22,500 dhufa jechuudha. Erga kana adda baafannee booda teebilii keenya kan waggaa 4 baasu qabna jechuudha. Fakkeenya jalqabaa irratti kan waggaa 5 hojjenne asirratti immoo waggaa 4 qabeenya kun kan depreciable hojjechuuf deemnu jechuudha. Costiin isaa 100 jechuudha. Costiin inni baasiidhaaf kan inni ooluuf deemu 100 jechuudha. Depreciable expenses immoo akkuma asitti agarree baasiin nuti waggaa 4f baafnu 2,500 dhufa waggaa 4 jalqaba estimate straight line method irratti depreciable expense yeroo hunda wal fakkaata. The amount of the year hundi waliif hiramaan ta'e wal fakkaata dhufa jechuudha. 22,500 waggaa 4f nuuf dhufa. Akkasuma accumulated depreciation jechuun kan waggaadhaan baay'isnu ta'uu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf depreciation expense multiply by the years jechuudha. Accumulated depreciation argachuudhaaf accumulated depreciation akkuma jalqabne increasingly uniformly wal fakkeenyaan ida'aa dhufa jechuudha. 22,500 baay'isuu waggaa jalqabaa 22,500 dhufa. 22,500 baay'isuu waggaa lamaffaa 45,000 dhufa. 22,500 baay'isuu waggaa sadaffaa akkasuma 67,500 dhufa. 22,500 waggaa afuraffaatiin yoo kan baay'ifne ta'e 90,000 accumulated depreciation nuuf dhufa jechuudha. Book value akkuma jenne cost minus accumulated depreciation jenne jechuudha. 100 hir'isuu 22,500 yoo kan hir'isnu ta'e 77,500 100 hir'isuu 45 55 nuuf dhufa. Akkasuma 100 irraa 67,500 yoo kan hir'isnu ta'e 32,500 nuuf dhufa. Akkasuma 100 irraa 90 yoo kan hir'isnu ta'e akkasuma 10 nuuf dhufa jechuudha. Salvage value isaa kan dhumaa wal fakkaate jechuudha. Akkuma kennama keenyaan kennametti 10,000 kan wal fakkaatuun nuuf dhufe jechuudha. Haala kanaan for example isaa haala salphaadhaan akka namaaf galuuf hedduu nama akka hin dhibnetti isiniif tattaafannee isiniif hubachiisnee jirra jeetii yaada. Arraaf asirratti straight line kana yoo kan dhaabbisne ta'e nuuf gaarii nutti fakkaata. Inni itti aanu unit of activity method kanaas kan ilaallu ta'a. Haga kanaan wal agarrutti nagaatti isin jechuu barbaada.